Waanun galchuu robbi deebuutanaani seesin galchuu burqaa guddaa kanaani osoo sirraan dhuyne abbaa filmaaniin madda burqaan goyne bonaa gannaani yaa kan namaan gannattiif gannaani haalee waan arganne dhabnaan hannaani san sabbarree nuu sirra kaayyannaani sheeyma mannuu laatte si waywaannaani milkeessi yaa hannaanu yaa mannaani tolcheef jiruu isaanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله قالني ربي هاجو عسول اللي ريفو في تنّي قالني ربي هاجو دكيتنا اللي باي ركزون فينو شيني خينيا خيجات الريفي خيسموني إساني وجه جيران هنو دفني نبيرا جيان بعنا جان دفتن جناني علماء أوتا غرغودا برزانتي منا مري مسلم توتا أوروميا شيخ جمال موسى تيفي مفتي أوروميا دكتور كمال في وري إساني وججرو في حواساتو علماء قوتوتو شيخ سيماتي جيشو برزانتي مجلس أوروميا مفتي أوروميا جيشو إذا نمني أفنجرو جيشو خنافو baga nagaan galtee jenna baga wareegama kafalee sheeyni yaamina hawaasaa owwaatee ilmiin baqatte biyyan nu galte duraanuu ilmiin godaanuun irran turre ilmii itti godaananii baga ilmii godaante rabbi nu galchee sheekhanis baga rabbi si fidee qubsuma bareedduu rabbi si haa godhu wanni nuti siin jennu laa takhshal faqra siin jenne sheekh. Allahu akbar. Kitaaba silaa siin beeka. كتاب أزيد الدابنو جيرو جيرينيا لا تخشى الفقر فولا خانكي دورت وان توكو صداتين بيا أتيتيمتو بيا لانجي بيا دستي في بوليتشا ولي أرارسيتي سلا سالونا في علوادة جدوتي نغايا بوفتي علماء سوى جيجرا علماء بيا سوى جيجرا بيا حواسا لانجي سوى جيجرا حواسا أوروميا غوتو سوى جيجرا وان توكو يادوين بغا ربي سيفيدي سيفي هاتي منا خيت الليل ورّي مرتي تنرّقه إيغا تكدروك إبلا غربروتك إبلان ديبيه سلان هدتمو خيه إبلان غر أوروميا ديبيه بغا قويا خلان سلي غيه بغا ملكويته خانو مر الليل أبني أكم ريفو جنة إراحفا حواسا الليل علماء أوني بيا جيرو بيا بقا جيرو هندي ساقما بيا ساها دفود بكاك أمنافي حالك أمنافي يروك أمنافي بكاك أمنافي قام بيسا ديبيها برسيسو قمسوما بريدو ربي سياغودو بيسون قوتون لانجي قفامي بها خنا حركة خيترة قويا را خنا را خفرجا في ربي نوها تاسو جنة دافوقا الحمد لله بقى قمني شيني خيني شي محمد توفيق علمي دان حالي يرو دا تاعني برسيسو إساني مجيسو دبنان إسان قفامي إسان دورالي زمن إساني خنالي نمني بيجر بهون وهم بيكمي هر أمو الحمد لله رب العالمين إلا متحرفا لقتال إلا لمتحرف لقتال كناف إن شاء الله بيد يبو إساني تيف بغنا جان أفتني يناني إساني في آدمان إساني تيفي آلي أقارب إساني هندانو بغا غمدني نوتيس بغا غمني jechuudhaaf simachuudhaaf asitti dhufne istiqbaala isaatiif dhufne nagaa wal agarree amma eerpoortii jirra warri fooddaa peejii adda addaa kanarraa nu laalaa jirtan ummanni keenya baga gammaddan isiniin jenna yaaminni asii shayni keenya godhan hulaan banaadha beekamaadha kan itti dalagamellee jira warri amata lama dura hajjiidhatti aboo ilmii dila kana qabattanii alan taa'inaa بيتي تينيا تولتي خوتا غلا دعوا غدا منا مريد ما اسلاما خنا چنا دابدا قافلا دعوا تاني بوباني امته خيني برانغين علمي خان تاي ها قراس سوجنن خغله ادامتي من جارته نغي عن دعوا اوروميا خيس غدا جروس جرا ورك شي عبد الرحمن دعوا فانجچو فكاتوني علماء خيني خان على جرتن فكاتا اساني شيخ محمد توفيق لالتني قالتني علمي أكبي يبرسيفتن أسماء يامين منا مريد إما إسلاما نانو أوروميا علماء أوروميا بكبوني إسنيف قد جرا شيخ خينيان مو أبشروا دراتيس
isinii wajji jirra boodatti isinii wajji jirra wanni takka akka sheekni keenya jaan ani sanirralleen deebi'u abshiruu biyyi teenya jawwiinsii bareeda qilleensisii bareeda waa hundaanuu isinii wajji jirraa jennaan. Ani gabaabinaan waan haasawaa asirrallee dabarsine hayyoonni keenyallee dhaamsisanuma Sheekh Muhammad Tawfiiq kan jedhu ummanni isin agartan kana baay'ee bayyaala kana keessa jiru kulli isaatu. Kan isin agartan kulliin shabaaba. Shabaabni kun waan isin qophaa'ee hin beektan na fakkaata. Shabaabni kun kulli ishee kan nu galee irraa karaananii qophoo qaban jechuudha. Kanaa miti ka biyya akkasitti qophaa'ee isin eega. Kafaala kun sharafan ayyantazirakum ummanni kun qophaa'ee sheeka kanarraa ilmii waraabbannaa waan dandeenye bira dhaabannaa jedhanii isin eegu keessatti isinifillee sharafaa bikeellee sharafaa bakkanaa wajjinu bakka qudwaa taatan nama alatti nu hafellee ulamaan nu hafellee amma isinirratti laalatanii nu dhafan jecha abdii itti qabna bagaa nagaan dhuftanii nagaa rabbi isin haa qubsiisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya katika guddaa ka ulamaa'ota ka ustaazota ka du'aata hundi keessanuu hedduu galatoomaadha. Kuni mufaaja'aa gootanii darbiraas faaja'anii zamana kana mufaaja'aa waan jaamu jira. An nama akkanatti namni bahee simatu sadarkaa kana ifiin eeyne ilmi simanne sheekh waanaa miti kun ilma simattanii ilmi san nama qabu rabbiin haa godhu nama gartee dhugumaan akka isin eegdansanii ol ta'u rabbiin haa godhuun jaa waa hundaafuu hedduu kana baatee kan simatu kanaaf hedduu galatoomaadha. Ani akkuma isheen ifaan jaan akka namni seenee simatuu fi kanaaf osoo hin taane eegaan dura iswaan sararsan fixadhee wanni kun dhufte guyyaa keessaa dhufte istikaaraatti salaateetiin laalee biyya faranjii san deemee hoolii godhuurra biyya galee waan rabbi na beeyse barsiisutu irra caala jechuu rabbiin istikaaraatti salaatee nagarsiiseetiin murteessee deebi'e. Murtiin woomaan gartee murteessee deebi'e kanaaf rabbi waan kana kheyrii godheensaa ikhlaasa waan deebi'e rabbi dalee rabbi nu haa laaffisu hundi keessanuu galatoomaa jazaakumullahu kheyran. Akkana jabeessuu fi akkana mooraa hin uumuun nama biraatillee akka kara biyyaa deebuu gooti. Namni biraa hedduutu jira amma gartee biyyuma Kaayiroo san sheekan hedduutu jira. Akkanumatti awwaalamee jiru. Namni hundinuu biyya sanitti barsiisuun nama mijaa'u. Biyyarra haggube ha tokko kana daawaa godhuu agartan malee ilmii barsiisuun nama mijaa'u. Biyyuma keenya kana bakka itti namni waa ilmii barsiisu. Ilmiin biyya keenya kana malee ilmii bakka biraatti qaali sheekan beeka warri biyya biraa qaree jaaramteeti kilila wanta keessa gartee yuunivarsiitii keessa galtee jirti. Ilmiin bakka hundaadha keessa majlisa keessa argattu. Halaqaa keessa argattu kitaaba barbaadde argattu biyya keenya malee hin jirtu. Biyya biraatti hundi yuunivarsiitii keessa wanni jiru yuunivarsiitii keessa galee jira. Dallee san keessa gabbaanaan ilmi wanni jaamu hin jirtu. Kitaaba torbaan takka faa koorsii si kannaniituma shaadaa waraqaa kijibaa takka shaadaa si kannanii ilmii si bira hin jirtu. Ilmiin dhugaadhaa ilmi biyya ta'e hin jirti yoo dhugaa barbaaddan. Nahwii tahee hadiisa tahee wannummaan fannii jaamu biyya keenya dhuguma sanii jirti jechuudha. Ani egaan asirraa deeme waan takka waan achiin hin qaraayise malee waan hin dabaladheen qabu. Wanni sababaaf himuu barbaadu ilmiin biyya biraa barbaadan hin jirtu. Ilmiin biyya keenya guutu ulamaa'in biyya teenya haroo hundaan fuul ilmiin isaan biraa dhibbarraa dhibba bira jirti isaan bira. Gajjennee irraa qaroo qofaa nurraa eegama. Ulamaa'ii kabajuu nurraa eegama. Gajjennee kabajnee ulamaa'ii irraa ilmii waan jirtu harraa hambisnu biyya biraa yoo deemne yoo waraquma barbaadu taate malee ilmiin biyya keenya mukaa jala jirtu sana tamazida keessa jirtu halaqaatana kanaafuu kana warra waliin gattaa'ee hawaasa keenya fayyadu rabbi nu haa godhu hundi keessanuu hedduun isin galatoonfadha. Ani gartee waanaa miti gartee simattanii ilmuma simattanii sanuma rabbiin jazaa isin haa kafalu isin jaa waa gartee kana haqa godhatu miti waa hundaafuu gaa jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Sheekh Anas kennilee tumurraa Sheekh Anas dhugatti cidhaarraa kana ani faane nama sagantaa ukumaa qabatee jala deemee dawwalee an takkaa waa akka eegeen beeku beeke namumaan na fuudha balee tanin ufii jala deeme guyyaa irraa qofa. Allahu akbar. Yaamina tokko balee ul kabajaa mucaa kana kennuufi. Isaa fi Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Sheekh Najjaash illee ta'e warra isa wajji wareegama kafale ani maqaan beeku dhiifama. Warra san hamilee itti godhuu fi abdii itti horuu fi bakka kana dhufnee har'allee borullee beekamtii si dura seetanii jirra. Beekamtii kennuuf barbaanna mucaa kanaaf waan inni hojjete irratti. Maatii dhiisee dirree waraalaan gahii galeetu ni gurraachome akka namaa haafutti akkasii beek wareegamni kun wareegama jabaa waan ta'eef kalimaa isaa kenninee namni qaaxira bulee akkasii wal geggeessinaa galatoomii siifi namni si wajji dhaabbatillee hundi haa galatoomuu ulfina qabdan galata qabdanii isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.